Akkam jirtu kabajamootaaf jaallatamootaa ilmaan Oromoo. Arras afaan Oromoo barreessuu wajjin barachuudhaaf deebinee wal arginee jirra. Akkuma yaadattanii kutaa lamaan darban keessatti waa'ee gabaabinaaf dheerina sagalee jecha afaan Oromoo keessaa akkasumas jabinaaf laafina irratti gabaabaatti barumsa waliin baranneerra, fakkeenyota baay'ees ilaalleerra. Isaan irraa waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Waan baay'ee akka irraa argattan, waan baay'ee akka irraa barattanis yaadaa fi qajeelfama adda addaa isin anaaf dabarsitan irraa hubachuu danda'eera. Keessattuu namoonni kanaan dura carraa qubee afaan Oromoo barreessuu hin baratin jirtan carraa gaarii akka argattan namoonni baay'een yaadanaaf kennitan irraa hubadheen jira. Isa kanaaf waan baay'ee barachuu danda'u keessaniif anarraatii waan baay'ee argachuuf carraa argachuu keessaniif baay'een gammada, baay'ee natti tola. Har'a sitti fufna barumsa keenya. Har'a kan walii wajjiniin ilaallu warra muraasa jedhee qabadhee isiniif dhiyaadhu keessaati lamaan warra hafan hudhaa fi irra buta walii wajjiniin ilaalla. Jalqaba irratti hudhaa isa jedhu ilaalla. Hudhaa jechuun mallattoolee afaan keessatti fayyadaman yookaan mallattoolee afaan barreessuu keessatti nuti yeroo baay'ee fayyadamnu keessaa ishee tokkodha. Mallattoon hudhaa. Mallattoon kun ishee afaan faranjiidhaan apostrophe jennu sanadha. Afaan Oromoodhaan hudhaa jedhamti. Mallattoon hudhaa kun maaliif nu fayyaddi? Eessatti fayyadamna? Akkamitti fayyadamna? Yeroo kamimmoo itti fayyadamna isa jedhu gabaabaatti walii wajjiniin ilaaluu yaadna. Mallattoon hudhaa yeroo sagaleen jecha tokko keessatti barreeffamu gidduutti cittee liqimsamtu yookaan hudhamtee deebitee itti fuftu kan barreeffamtudha. Sagaleen gidduutti cittee liqimsamtee yookaan hudhamtee deebitee yeroo dubbatamtu mallattoo hudhaa fayyadamna. Sagaleen sun yeroo maal ta'u addaan citti, yeroo maal ta'u liqimsamti isa jedhu immoo fakkeenyota keenya walii wajjiniin ilaalla. Mallattoon hudhaa barreeffama keessatti yookaan jecha tokko keessatti qubee dubbachiiftuu gosa tokko lama yookaan lamaa ol ta'an gidduutti galtee barreeffamuu dandeessi. Akkasumas qubee dubbachiiftuu gosa tokko ta'an lama gidduu galtee yeroo isheen itti barreeffamtu hin jira. Akkasumas qubee dubbachiiftuu gosa adda addaa walitti aananii barreeffaman gidduu hin galti. Kan biraan qubeen mallattoon hudhaa qubee dubbifamaa duubaan illee galtee bakka isheen barreeffamtu hin jira jechuudha. Kun akkaataa jechichaa yookaan akkaataa jecha nuti itti fayyadamnu sanaa irratti hundaa'a yeroo hundumaa. Kanaaf mee fakkeenyota muraasa walii wajjiniin haa ilaallu. Fakkeenya jechoota qubee mallattoo hudhaa qabaatanii barreeffaman muraasa walii wajjin ilaaluu yaalla. Fakkeenya jechoota mallattoo hudhaa of keessatti qabaatanii barreeffaman. Jalqaba sa'a. Sa'a yeroo dubbatamu sagaleen kun qoonqoo keessatti gidduutti cittee liqimsamtee dubbatamti. Kanaaf yeroo dubbatamtu sana mallattoo hudhaa of keessatti qabaatti jechuudha. Jechi sa'a jedhu kuni ituu qubeen mallattoon hudhaa kun gidduu isaanii hin jirtu ta'ee saan kun lamaan walitti ta'anii barreeffamanii saa jedha. Saa. Asitti garuu seeraan yeroo barreeffamu yeroo dubbisnu illee sa'a jennee dubbisnaa jechuudha. Sa'a. Kun amma dubbachiiftuu gosa tokko lama gidduu galtee barreeffamti. Kan biraan re'ee. Re'ee asitti gabaabbatee asitti immoo dheeratee sagalee lama qabama jechuudha. Re'ee. Re'ee dubbachiiftuu sadii walitti aanee barreeffama. Dubbachiiftuu gosa tokko sadii isaan walitti aansanii tun ta'een hudhaa mallattoon hudhaa sababii gidduu isaanii jirtuu fi akka walitti hin aannetti akka addaan ta'anii barreeffamanitti fudhatamaa jechuudha. Re'ee. Ja'a. Ja'a. A lamaan gidduutti sagaleen gidduutti liqimsamtii jechuudha. Ba'aa. 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 Dubbachiiftuu gosa tokko sadii sadan isaanii gidduutti garuu hudhaan galtee
barreeffamti jechuudha. Kanaaf asitti amma fakkeenyonni nu jalqaba kanarratti ilaalle warra dubbachiiftuu gosa tokko ta'an lamaa fi isaa ol gidduu yeroo isheen galtee barreeffamtudha jechuudha. Qubeen mallattoon hudhaa. Inni kan biraan mallattoon hudhaa qubee dubbifamaa amin dubbachiiftuu gosa adda addaa lama gidduu galtee barreeffamti jedheera. Fakkeenyota muraasaa ilaalla. Mi'a dubbachiiftuu gosa adda addaa lama ii fi a gidduu galtii sagaleen as gidduutti sababii liqimsamuuf immoo mallattoon hudhaa gidduu isaanii galtii jechuudha. Mi'a jedhanii kun ka'ee jechuus dandeenya. Asitti hin dhiyaatanii ka'e yookaan ka'ee qubee dubbachiiftuu gosa adda addaa lama gidduutti jechuudha. Ho'a dubbachiiftuu gosa adda addaa lama gidduutti jechuudha. Ho'a si'a yeroo jechoota keessatti fayyadamnu sirriitti hubachuu dandeenya. Jechoota amma fayyadamaa jirru kana ho'a, ka'e, kaa'e, ji'a. Isaan kun yeroo hudhaan dubbachiiftuu gosa adda addaa lama walitti ta'anii barreeffaman gidduu galtuu jechuudha. Mi'a, ka'e, ho'a, si'a, ja'a, ka'ee asitti sababii yerootu fedhan jala garummaan isaa yeroo afaan keenya irrattis dubbannu ka'ee jennee dubbanna waan ta'eef jechuudha. Kan biraan sadaffaanii mallattoon hudhaa dubbifamaa duubaan yeroo isheen dhuftu yookaan yeroo isheen barreeffamtu jira isin jedheen ture. Isaan keessaa immoo fakkeenyota muraasaa ilaalu. Bal'aa amma ituu jecha nu barreessine kana yeroo barreessinu hudhaan gidduun galle ta'e maal ta'a? Afura nama fakkeenyaaf suma kana akkasitti barreessinu ituu hudhaan gidduun galle balaa jedha. Inni nu jechuu barbaanne garuu bal'aa isa jedhudha. Bal'aa yeroo jennu laa kanatti aansee sagaleen gidduutti liqimsamtee itti fufti jechuudha. Bakka sanatti mallattoo hudhaa galchina. Bal'aa, baay'ee gidduutti sagaleen liqimfamti jechuudha. Qubee dubbifamaatti aanee barreeffama. Dubbifamaa duwwaa jechuudha. Har'a, baay'ee, bal'aa. Yeroo baay'ee qubee hudhaa kana warra dubbifamaa duuba barreeffaman yeroo fayyadamnu qooda hudhaa galchuu akkaataa dubbannaa keenya irratti hundaa'ee dubbifamootuma as keessa jiran kana jabeessinee yeroo nuti itti fayyadamnu jira. Yeroo baay'ee jechuudha. Amma fakkeenyaaf bal'aa isa jiru kana bal'aa jedhanii kan fayyadaman jiru. Bal'aa, baay'ee, har'a. Akkasitti namoonni fayyadaman jiru. Garuu akka seeraatti, akka seera afaan Oromootti jechoonni kun akkaataa kanaan barreeffamu akkaataa dubbataman sanarratti hundaa'e har'a jenna tun ta'in har'a jenna yeroo fayyadamnu jechuudha. Qalloo isaan kana amma qalloo jedhee kan fayyadamu jiraachuu danda'a. Qalloo jedhee kan fayyadamu jiraata yeroo baay'ee namni. Jal'aa isa kanallee akkasiidhaan fayyadamuu dandeenya. Jallaa jennee garuu afaanicha keessatti inni sirriin akkaataa barreeffama jechoota kana inni sirriin isa kanadha jechuudha. Isaan kun yeroo baay'ee akkaataa nuti itti fayyadamnu yookaan akkaataa namoonni baay'een itti fayyadaman ibsuufidha malee sirriidha jedhee miti kan ibsanii kaa'aa jiru isaan kana. Kan biraan qalloo qallaas jechuu dandeenya. Kanaaf mallattoon hudhaa afaan Oromoo keessatti iddoolee kana keessatti nu fayyaddi akkaataa kanaan nu fayyaddi jechuudha. Jechooti kun seeruma afaanichaa keessa ta'ee ittiin
sagaleen bakka ibsamte sana ibsuudhaa fi mallattoo hudhaa galchina. Akkas gaafa jedhu amma fakkeenyaaf sa'a jedhamti godhu. Sa'a isa jedhu kana keessatti yeroo sagalee kana sagaleessinu yookaan yeroo dubbannu sagaleen asitti gidduutti citti waan ta'eef mallattoo hudhaa fayyadamna. Inni kuni dirqama seera afaan kanaati. Kanaaf mallattoon hudhaa afaan Oromoo keessatti isa kanaaf akka kanatti nu fayyaddi jechuudha. Waa'ee hudhaa kanarratti goolabnee gara sattaanutti darbina. Waa'ee hudhaa ilaalchisee mallattoo fakkeenyoti ani isiniif kaa'ee fakkeenya muraasadha. Fakkeenyota baay'ee itti dabaltanii fayyadamuu dandeessu. Yeroo dubbistan yookaan yeroo dubbattan illee jechooti suni akkaataa isaatti sagaleeffaman irratti hundooftanii hudhaan isatti galtii asitti kun kanatti hudhaatu fayyadamama. Kanatti garuu hudhaatu fayyadamamu jennee ofii keenya murteessuu waan dandeenyudha jechuudha. Maaliif afaan Oromoo akkuma kanaan dura deebi'ee jechaa ture akkaataa dubbatamutti barreeffama akkaataa barreeffamutti immoo dubbifama jechuudha. Kanaaf waa'ee hudhaa asirratti xumurree irrabuta birammoo deemna. Isa itti aanu irrabuta ilaalla. Irrabuti inni jedhamu kuni waan akkamiiti, seera akkamiiti, akkamitti immoo hojjeta? Irrabuti maalidha? Akkamitti hojjeta? Seera maaliiti? Isa jedhu walii wajjin ilaaluudhaaf sagaleen tokko jecha keessatti yeroo dubbatamu irrabutamee tuqamee irrabutamee keessattuu dubbifamaa gosa adda addaa lama tuqee darba yeroo ta'u bakki suni irrabutame yookaan irrabuta jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf dubbifamaa gosa adda addaa keessattidha. Yeroo hundumaa irrabutni kan inni hojjetu dubbifamaa gosa adda addaa. Dubbifamaa gosa adda addaa gaafa jedhu amma fakkeenyaaf raafi baa ta'uu danda'a. Raaf ba'an akkasittiidhaan walitti aananii maaliif barreeffamanii akkamitti barreeffamanii maaltu ta'eenaan akkasitti barreeffame isa jedhu kan yeroo ilaallu sagaleetu asitti irrabutame jechuudha. Akkamittiidhaan irrabutame fakkeenyaaf raaf ba'aa kana ilaalla. Aatti dandaballee arba jedhama kun arba. As gidduu raaf ba'aa kana keessa sagaleen kan biraan hin jiru. Raan tuqamee baanis tuqamee irra darbame. Lamaan isaa irrabutame jechuudha. Akka sagalee tokkotti sagaleessanii arba. Ammatu sagaleen as gidduu jira jennee yaadnee dhiin as keessa jira jennee yaadnee ariba jedhama. Ariba kun qofaatti tuqamti kunis qofaatti tuqamti jechuudha. Ariba yeroo jedhu. Asitti garuu lamaan isaanii akka sagalee tokkotti tuqamee darbine arba irrabutame jechuudha. Kanaaf irrabuti sagalee jechoota keessatti yeroo irrabutaman akkamitti akka irrabutaman maaliif akka irrabutaman ibsuudhaaf fayyadamnudha seera keenya keessatti jechuudha. Mee fakkeenyota muraasa haa ilaallu jechoota irrabutaa jechuudha. Fakkeenyaaf harka raanis kaanis tuqamaniiru. Ammatu asitti yeroo jecha kana dubbisnu raa qofaatti akka inni tuqamu goonee akka inni sagaleeffamu goonee kaas akka inni sagaleeffamu goonee irra ta'e kaan kan sababni of biraa qabuu fi sagaleeffama hiitamee dubbatama. Inni kun garuu dubbachiiftuu isa duuba hin jirtu waan ta'eef irrabutamee darba raan fakkeenyaaf akkas goonee haa jennu. Akkasittiin yoo barreessine maal ta'a? Harikaa fi harka garaagarummaa guddaa qaba. Hiikaan isaas hin dhabaa jechuudha. Kanaaf raan kun irrabutamee gara kaatti ceenee lamaan isaanii tuqnee darbina waan ta'eef akkasittiidhaan irrabutama jedhama jechuudha. Kan biraan ilka akkuma jedhee as gidduu amatu dhiiga ishee ilka jedha. Ilka hin jedhu jechuudha. Sirba jilba sirriitti waldaa sirriitti ilaalaa yeroo afaan keenya irratti dubbannu illee akkamitti akka inni dubbatamu sirriitti ilaalaa. Ilkaan laa kana yeroo irruma tuqnee darbina malee keessa hin lixnu jechuudha. Ilma hirkoo
irra buta jechuudha. Raan xinnoo tuqamtee kaa tuqnee darbinaa jechuudha. Milkii jechoota irra buta. Warri kun fakkeenya muraasan isinii kaa'aa deemaa jira. Qeensa bakka bakka jechoonni kun irra butamanii sirriitti hunda isaanii ilaaluu dandeessu. Barcuma raa qofa tuqnee irra darbinee caawwaamnaa jechuudha. Irra butni akka kanattidhaan barreeffamaa jechuudha. Waa'ee irra butaa utuu hin xumuriin duraa yeroo baay'ee maal fakkaata yeroo sagaleen irra butamu arraba keenya irratti yeroo dubbatamu waan jabaatu fakkaata bakka kanatti sagaleen. Amma fakkeenyaaf harka yeroo jennu kana raa waan jabeessinee yookaan kaa kana waan jabeessinee dubbanne nutti fakkaatee gara sagalee jabeessuutti deemna. Yeroo baay'ee maalan argaa harka jedhanii barreessuu barbaadaniiti sagalee kana akka inni jabaatu fakkeessanii akkasitti kan barreessan jiru. Kun amma tasuma dubbifamu afaan Oromoo keessatti. Kana jala sana jala jennee waan tokko jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf akkasitti yoo barreeffame jechuudha. Qubee dubbifamaa sadiitu walitti aanee barreeffame asitti. Kanaaf akkasitti waan barreeffamu kan inni fakkaatu jechoonni jecha sagalee irra butame sanatti aananii jiran waan jabaatan sababii nutti fakkaatuufidha. Kanaaf tasuma warra akkasittiidhaan barreeffaman kun afaan Oromoo keessatti takka dubbisamuu hin danda'an. Tasuma hin dubbifaman. Isa kanaaf fudhannu amma hirkoo isa jedhu kana akka namoonni adda addaa barreessu sun hin jedhe kanatti haa barreessinu. Kana dubbisi yoo jettan amma hin dubbisan. Naaf hin dubbifamu waan ta'eef jechuudha. Maaliif afaan Oromoo keessatti seera bareedaa tokkoon isinitti maasitti. Afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuunis ta'e dubbifaman tasa lamaa ol ta'anii walitti aananii hin barreeffaman. Tasa lamaa ol ta'anii walitti aananii hin barreeffaman. Gaafa akkan isiniin jedhu amma fakkeenyaaf ilka isa jedhu kana asitti fudhadheera. Ilka jecha jedhu kana barreessuuf jecha akkasitti yoo barreessanii asitti amma dubbifamaa sadii walitti aansanii jechuudha. Laa kanaa fi kaa lamaan kana walitti aansanii barreessan. Tasa hin eeyyamamu afaan Oromoo keessatti. Tasa hin eeyyamamu. Fakkeenyaaf re'ee jennee barreessuu barbaanne akkasitti barreessinee haa jennu. Kana yoo barreessine amma afaan Oromoo keessatti tasan dubbifamu. Een kun akkasitti sadii ta'anii walitti aansanii afaan Oromoo keessatti tasuma barreeffaman. Seerichi seerri afaan keenyaa isa kana hin eeyyamu. Irra deebi'ee isa kana bal'inaan seera tokko isinii kaa'uu yaala. Afaan Oromoo keessatti wantoota muraasa seera afaanichaa keessa jiran isiniif hima. Inni jalqabaa sagaleen yeroo kamiyyuu jalqaba jechaa fi sagaleen jalqaba jechaa fi dhuma jechaa irratti hin jabaatu. Jalqaba jechaa fi dhuma jechaa irratti sagaleen yoomiyyuu hin jabaatu. Akkas jechuun maal jechuudha? Sagaleen tokko yeroo inni jabaatu maaltu ta'a jenneera barumsa keenya kanaan duraa keessatti dubbifamaa gosa tokko lamatu walitti aanee barreeffamaa jenneera. Kanaaf dubbifamaan tokko daan akkasittiidhaan daan lama walitti aansee jecha jalqaba sagalee irratti amma fakkeenyaaf daakaa jechuu barbaanne akkasittiidhaan akka hin barreeffamu. Tasa jalqaba jechaa irratti sagalee hin jabaatu. Dhuma jechaa irrattis hin jabaatu. Jechi yeroo xumuramu sagaleen hin jabaatu. Amma fakkeenyaaf jecha ilkaan jedhu haa fudhannu. Dubbifamaadhaan xumurama waan ta'eef isa kana filadhu. Akkasuma walii barreessuun tasa hin danda'amu. Ilkaan isa jedhu naan kuni dhuma jechaa irratti tasa lama ta'ee hin barreeffamu. Kun seera afaan Oromoo keessatti dhorkaadha. Jalqaba jechaa fi dhuma jechaa irratti sagaleen yoomiyyuu hin jabaatu. Tokko isa kana. Inni kan biraan akkuma nama kaase afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuunis ta'e
dubbachiiftuun dubbifamaanis lama ta'anii tasan barreeffaman lamaa ol ta'anii tasan barreeffaman lamaa ol ta'anii tasan walitti aananii barreeffaman lamaa ol ta'anii afaan oromoo keessatti siyaasa kana baay'een jaalladha maaliif dogoggora baay'ee irraatii seera nama deebisuudha waan ta'eef dubbachiiftuunis ta'e dubbifamaan jecha kamiyyuu keessatti lamaa ol ta'anii tasa walitti aansanii hin barreeffaman akkuma nama isinii kaasaa ture harka isa jedhu kana barreessuu barbaannee akkasitti yoo barreessine kun tasa hin eegabamu jechuudha. Dubbifamaan gosa tokkos haa ta'u gosa adda addaa lamaa ol tasa afaan oromoo keessatti walitti aansanii